Artist Andu'aalem Gosaa du'a qananii addunyaatiin shakkamee to'annaa seeraa jala kan jiru har'a mana murtiitti dhiyaatee jira. Sagalee kennatee jira. Waa'ee du'a qananii irratti maal akka jedhee fi reeffii qananii addunyaa eega qorannoo taasifamee xumurameen boodan har'a mana murtiitti bu'aan qorannoo dhiyaatee jira. Andu'aalem Gosaa san keessaa akka harki isaa qulqulluu ta'etu himama. Bal'inaan isiniin ga'a. Akkasumallee abukaattoon isaa maal akka jedhanii fi oduu adda addaa waa'ee kanarratti kan deemu hundumaayyuu gamaa gamanaa waan qindeeffanneetu jira. Ragaalee tokko tokko bal'inaan isiniin geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godha. Akkasumallee guyyaa guyyaan oduuf odeessaaleen keenya akka isin dhaqqabu mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa daawwattoota keenya kabajamoo. Jalqaba irratti namoonni Andu'aalem Gosaatu akkas godhee akkana godhee yeroo dheeraa irra ce'aa jirtan jechuudha. Har'a maal himat ture? Har'a maal jettu? Gaafa reeffi ishee qoratame ufii isiitiin akka gamoorraa kufte ragaan argisiisu maal himattu? Har'a eessa seentu? Ardii kamtu isin fuudha isin jechuu barbaada. Jalqaba irratti waa malee manni hin aaru jette Oromoon. Nu fayyaa hin dubbannu waan jira haqa jiru arginee gamaa gamana qorannee hiriyyoota isaanii kan qananiitii fi Andu'aalemitti dhiyaatanillee qoranne ragaa qabatamaa kan isin dhiyeessaa turre jechuudha. Har'a garuu Andu'aalem Gosaa gadi dhiifamuu malee wanni hafeef hin jiru jechuudha. Maaliif ragaa tokkollee irratti dhabde jechuudha poolisiin. Akkasumallee qorannoon reeffaaf kan taasifamellee reeffa qananiitiif qorannoon taasifame har'a deebi'ee ture. Garuu kan gara poolisii federaalaatti ergameen deebine qulqulluudha jedhamee jira jechuudha. Ol ka'iisarraa ufuma isiitiin akka kufteetu himama jechuudha. Hundaaf waan abukaattoon Addis Standard fi BBC'tti himee fi akkasumallee oduulee waan jira hundumaayyuu waan har'a mana murtii irratti dubbatamee fi beellamni birallee qabamee fi jira. Andu'aalem Gosaati bal'inaan isiniin gad. Du'a jaalallee isaa shamarree qananii addunyaan shakkamee to'annaa seeraa jala kan jiru artist Andu'aalem Gosaa har'a bitootessa 26 2025 yeroo lammaffaa mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganama abukaattoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha ramaddii araadatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 13 kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabbatee mana murtiitti dhiyeessee akka jiru abukaattoon isaa Addis Standarditti himee jira jechuudha. Artist Andu'aalem Gosaa du'a qananii addunyaan shakkame erga to'atame guyyoota lamaan booda bitootessa 13 2025 mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama jechuudha. Poolisiin dhaddacha gaafasii irratti jechuudha qananiin isaa Andu'aalem waliin kan jiraattuu fi isa shakkuu himee jira jechuudha. Mana murtii irrattis qorannoo guyyoota 13 eeyyamee ture jechuudha. Akkasumallee abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii Addis Standardii akka himeetti jechuudha. Oolmaa dhaddacha har'aa irratti poolisiin dhimma kana irratti ragaa namoota 13 sassaabuu eeruu ragaa sassaabuu qabu dabalataan waan jiruuf guyyoota qorannoo dabalata gaafachuutu himama jechuudha. Andu'aalem haadha manaa isaa ajjeeseera jedhanii shakkuu himanii jiran jechuudha. Poolisiin hanga ammaatti ragaa namaa gara 13 sassaabuu fi ragaan hafuu akka jiru himuun qorannoodhaaf guyyaa dabalata 14 naaf haa kennamu jedhanii gaafatanii jiranii jechuudha. Akkasumallee manni murtii waan poolisiin dhiyeeffate kana fudhatama argachiisanii jiranii guyyaa dabalataa kennameefii jira jechuudha. Akka obbo Liiban jedhanitti poolisiin guyyoota 13 darban keessatti qorannoo geggeessee tureen bu'aan qorannoo reeffa shamarree qananii isa qaqqabee mana murtii ibsee jira jechuudha. Qorannoon reeffaa taasifamuufis qananiin iddoo ol ka'aa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jira jechuudha. Haalli qorannoo reeffaa kun jechuudha. Ta'us bu'aa qorannoo reeffa kana irratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa waan gaafanneef kun hanga qaqqabutti guyyaa dabalataa nu barbaachisa jechuun kan gaafatan yoo ta'u jechuudha. Poolisiin manni murtiilleen eeyyamee fi akka jiru obbo Liiban Abdii dubbatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya
akkasumallee bakka isheen kufteetti jechuun mana jireenyaa miidhamtuu kanaatti samuuda fudhachuun qorannoo forensikiitiif poolisiin federaalaa ergamuus bu'aan qorannoo kanaa hanga ammaatti akka hin qaqqabne himanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya haaluma kanaan poolisiin qorannoowwan dabalataaf hafan jedhee xumuruuf yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafatee ture. Abukaattoon shakkamaa Andu'aalam Gosaa kan ta'an obbo Liiban Abdii ammoo hanga beellama itti aanutti maamilli isaanii wabiidhaan akka gadi dhiifamu gaafachuu himanii jiran jechuudha. Ishee ofuma gamoorraa of darbite inni darbachuu isaa ragaan agarsiisuu hin mul'anne hin jirus jedhanii jiran jechuudha. Akkasuma jedhee mana murtii gaafate jechuudha akka abukaattoon gadi dhiifamuuf jechuudha. Kanaaf immoo manni murtii ragaa kana kuufaa godhee jira. Mee akka itti aanutti isinitti hima jechuudha. Bu'aan qorannoo dhufees ishee ol ka'iinsa irraa kufuu malee isa inni darbatu waan hin argisiifneef mirga wabii gaafatee jedha itti fufuun. Galmeen qorannoos ajjechaa ishee keessaa akka harka hin qabne waan agarsiisuuf galmeen nuuf haa ilaalamu jenne gaafannee jirra jedhanii jiran jechuudha. Obbo Liiban Abdiiti manni murtii gama isaaniitiin falmii gamaa gamana ilaalee erga dhaggeeffatee booda jechuudha. Poolisiin galmee qorannoo abukaatoo shakkamaa kan gaafatan akka dhiyeeffatuu fi ragaalee qorannoo hafan akka dhiyeeffatu guyyoota qorannoo 12 eeyyamuutu himamaa jira jechuudha. Gaaffiin mirga wabii dhiyaatee ragaalee jedhaman erga dhiyaatanii booda beellama itti aanutti akka ilaalamu manni murtii eeree jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee jechuudha beellamni itti aanu Ebla 7 2025 mana murtiitti akka dhiyaatu beellamamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hanga ammatti reeffi isii kan qoratame jechuudha. Ol ka'iinsa irraa ufuma isheetiin akka isiin kuftee lubbuu isii dhabdee himama jechuudha. Moodelistii Durbee Qananii Addunyaa lubbuu isii waaqni hamaaru jecha mucayyoon namoonni hedduun jechuudha. Mucayyoon kun ufiin ajjeefne ufiin akkana ufiin goone Andu'aalamtu akkas godhe eenyumaa ijoolleen gara Andu'aalamitti dhiyaatanillee namoonni baay'een jecha kana otoo hin sodaatin osoo itti hin qaanfatin afaan guutuun sagalee guutuun humna guutuun yeroo dubbatan argaa jirra jechuudha. Garuu namoonni waan kana keessa hin beeknelleen otoo haasa'ee wayyaadha. Garuu namoonni keessa beeku tokko yeroo waan kanarraa dubbatan argaa jira jechuudha fuula sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo garuu dubbichillee nama shakkisiisa. Dhugaa dubbatuuf dubbichillee nama shakkisiisa. Haa ta'u garuu waan tokko hamma rabbii gaditti biyya kana keessa seerri soballeen haa ta'u dhugalleen haa ta'u seeraatu jira. Namni kun qorannaa seeraa jala jira, shakkamaa jedhamee jira, qoratamaa jira jechuudha. Murtii seerri itti kennu eeguudha malee waan ija ofiitiin hin argin waan gurra ofiitiin yookaan nama kallattiin ija saniin ijaan arge sun yoo gurrattis hime achitti akkanumaan lafaa kaanii moo malaawwaa haasa'uun baay'ee ulfaataa nama gaafachiisallee gama seerattillee rabbi durattis nama gaafachiisa gati ta'eef jechuudha. Waan tokko osoo hin beekin keessa haasa'uun gaarii miti jechuudha. Fakkeenyaaf eeruu qulqulluu namarraa yoo argatte namoota isaanitti dhiyaatanirraa yoo argatte tisokkee rakkoo miti kuni jechuudha. Daawwattoota keenya hundaafuu manni murtii har'a Andu'aalam Gosaa bilisa jedhuu malee dhugaa rabbi humaa hin hafne jechuudha. Maaliif ni argite jechuudha. Waan tokko gamaa gamana ilaaltee ni argite jechuudha. Murtee darbuuf deemuu fi wanni nama dhokatu hin jirtu jechuudha. Nama sammuu yaaduuf jechuudha. Hanga har'aatti guyyaa 13 kennameef keessaa ragaalee namoota 13 kana guutuu walitti qabuun wanni ibsu artist Andu'aalam Gosaa ragaa tokkollee akka keessaa hin qabnetu mul'ata jechuudha. Maaliif otoo dhugumatti Andu'aalam kan ajjeesu ta'e yookaan mucayyoo kana rakkoo kan geessisu ta'e jechuudha. Kallattiin ragaan akka irratti beekamaadha. Namni sodaa malee nama kana hunda wanni walitti qabaniif hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni 13 kun hundinuu yoo ragaa ta'e
ittiin iyyanii dila san guutuu namni kun guutuun akkamitti osoo hin rafin isii san arguu danda'e ganama sa'aatii 11 zaan sun zaa namni hundinuu rafu magaalaan jenne baadiyyaan jenne ni rafa yeroo san namni argan okay gaafa argan san maaf ittiin iyyin maaf ittiin gubbarra qabanii dhukkaasanii seera ittiin dirmachiisin ollaa qabaamii namni kun biyya mootummaa qabdu bara akkasuma magaalaa Finfinnee magaalaa gudditti handhuura Oromiyaa keessa jiraatanii kanaaf waan soba tahuu jechuudha nama dila kanaa walitti qabu nama 13 ragaaf jedhanii walitti sassaabuun kijiba guddaa fi shira guddaatu keessatti mul'ataa jira jechuudha ifaan ifatti dabalataan gaa namoonni har'a gara beellama Andaalam Gosaa mana murtiitti qabu irratti dhiyaatanii achitti isaanillee taazabbiif yookaan deeggaraa isaa ta'anii dinqisiifattoota isaa ta'anii maatii isarraa ta'anii jechuudha achitti dhiyaatanii jiran hundumtuu haalli jiru haala bareedan qoratamaa jira haalli nageenyi isallee haala gaariirra akka jiru himaa jiran jechuudha daawwattoota keenyaa hundaafuu odoof odeessaaleen keenya har'a isiniif qabannee dhufne kana fakkaata daawwattoota keenya jala buunee beellama itti aanullee gidduu kanallee ragaalee arganne kamiyyuu jechuudha maatirraa ta'e namoota dhuunfarraa ta'e ragaa arganne kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a artist Andaalam Gosaa haqa isaa waaqni haa lallabbuu fi dhiiga qulqulluu gidduu isaaniitti bade modelistii Oromoo durbee shamarree Qananii Addunyaa waaqni lubbuu isii haa maaru jecha maatii fi firootan isaa firootan ishee akkasumallee dinqisiifattoota ishee hundumayyuu waaqni ajajjabeessuu irra deebin jechuu barbaanna daawwattoota keenya sagantaa keenya sumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu guyyaa guyyaan dhufu odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuu hin dagatina viidiyoo laayikii godhaa daawwattoota keenya sagantaan har'aa sumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.